السلام عليكم. الله أكبر. جت الله أكبر جدو كومنت يلتي بريسا بهابلت سيتني أمانتك بالله كننا. الحمد لله رب العالمين بعد 467 يوم حرب. دافيتم كنن ميت لما ما هم فين كنن نمتو كركتوني سنقدسيسو كنن دقتوني فلسطينو تا كنن ميت لما فلسطينو تا تقداتو. kan baga gamman gammachuu keenya akka itti ibsannu nurkaa bade gammachuu keenya akka itti ibsannu nurkaa bade subhanallah. Falasxiinii fi Israa'eliin walii galtee nagaa akka xumuran hidhamtoonni Israa'elii keessa jiran kan Israa'el kan Falasxiinii keessa jiran Falasxiiniin keessaa Gazaan gizee dubartii tokko Falasxiinii keessaa gadhiiftu Israa'el nama 50 gadhiifte nagaa fedhuudhaaf. Allahu akbar. Dhiironni ammoo namni lama gizee Gazaa gadhiifamu nama 10 ol ammoo Israa'elii gadhiifame nagaa fedhuudha. Allahu akbar. Erga rabbiin akeekkachiisa Kaalifoorniyaatti kennee Los Angeles guyyaa lama keessa ibiddi abbaan qabsiise hin beekamne habaa mansuuraa godhe magaalaa guddittii sana habaa mansuuraa godhe. Ameerikaan biyyoota Arabaa Filisxeen dabalatee Siiriyaa, Yemen biyyoota akka Iraaqii fi biyyoota Arabaa hedduu keessa jiraachuudhaan kan daaraa goote keessaa qabeenyaa meeshaa waraanaa gargaaruudhaan kan daaraa goote waggoota hedduu yeroo hedduu imimmaan namoota hedduu hanga kamillee namoonni hedduu boohaa ture. Har'ammoo deengedammoo Kaalifoorniyaa yookaan magaalaa Los Angeles sana ibiddi abbaan qabsiise hin beekamne akka waan waggaa tokko lolamteetti habaa amma suuraa godhe gamoo gurguddoolee agartan kana. Sababa kana wal qabatuun namni kamillee akka humni kan rabbii ta'e beekuu qaba. Akka rabbii miidhamaa gargaarullee beekuu qaba. Ameerikaan magaalaa si nagaan eeggattee yeroo hedduu biyya miidhaa turte akkasitti rabbi godhe. Israa'eliin Filisxeeniin waliigaltee lola akka dhaabdu waliigalamee jira. Hidhamtoonni Gazaa keessa jiran kan Israa'elillee gadhiifamanii hin dhumanii kan Israa'eliin keessa jiranillee guutummaatti ni gadhiifamanii. Hidhattoonni Israa'el kan Gazaa keessaa guutuutti ni gadhiisan ni bahani. Subhaanallah. Gammachuun Filisxaanotaa gadi bahanii dirree addunyaatti ijaa jiran gammachuu lola hin feenu. Yeroo waraanni halkanii guyyaa xiyyaarri samiirraan itti roobu ilmaan isaanii qabatanii bakkee bulaa, ilmaan isaanii qabatanii bakkee jiraataa, gamoolee gurguddaa ijaarratan dhabanii qabeenya isaaniillee dhabanii Gazaa biyya isaanii irratti duule jechuudhaan hanga waraatti kan taageraa turan. Hidhaa reebicha Israa'el reebicha Yahuudota Ameerikaa fi Israa'el irratti raawwatan hundaa danda'anii rukuttaa hundaa danda'anii daa'ima isaaniitii wajjin bakkeetti yaa'anii kan jiraatu turan nagaa waan bu'e fakkaata. Israa'eliin kana booda lola osoo Filisxeenii kana booda lola osoo hin taane deebitee ijaaramtee akka duriitti kan deebitu bi'iznillah musliimoonni mirga isaanii akka jiraatanu daangaan Filisxeen ni eegama jennee yaadna. Allahu akbar. Baga gammaddan baga gammanne isin jecha. Wassalaamu alaikum warahmatullahi